waaqayyoon alatti fedha isaatiin qofa waa gochuu danda'a? Okay, gaafiin kan kee gaafii baay'ee qajeelaadha. Feeti isaa fedha waaqayyooti. Garuu feeti isaa fedha waaqayyooti. Yesuus Kiristoos fedha isaatiin waa gochuu danda'a qofaa isaatiin danda'amuu hin danda'udha. Hin danda'u qofa barbaadan. As gaafadha. Abbatti gargar ba'ee homaan godhu wanti inni godhu waan abbaan godhudha. Abbatti gargar ba'ee homaan godhu. Kana jedhan biraa. Thank you. Itti fufu. Yesuus qofa fedhi waa gochuu hin danda'u ayyee. Kolaasaas boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura dhalatee jedhe. Uumama hundumaa dura dhalate jechuun maali? Dhalatu jechuun maali? Uumama hundumaa dura dhalate jechuudha. Maal jechuudha dhalate jechuun? Dhalate jechuudha. Durri hin jiru ture? Uumama hundumaa dura uduu uumamni wanti jedhamu waaqayyo jalqaba wanti waaqaaf lafa uume jedhama kan qulqulluudha. Jalqaba waaqayyo na dhaggeeffadhu kan kana gaafa akka si deebisu na eeyyamiga. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafa uume jedha. Kanaaf uumama hundumaa dura jechuun uduu bantii waaqaaf lafa hin uumaminiin dura dhalate. Dhalate gaafa jedhu garuu abbaa irraa dhalate jechuudha. Kanaaf eenyummaa akka abbaa qaba jechuudha. Okay, jalqaban turre garuu abbaa irraa dhalate jechuun waan dhalate jechuun kan hin jirre argame miti. Gaafii kee jalqaba wanti jedhu macaafa qulqulluu irratti jalqaba wanti jedhu kan inni jalqabame uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti guyyaanii fi halkan lakkoofsa yeroo uume. Kanaaf Kiristoos ondon jalqaba wanti jedhu dhalate kan jedhu waan hin jirre tokko argamuudha miti siin jedhe. Dhalate wanni jedhamu tokko waan hin jirre tokko dhalate miti. Dubbii wayii dhalate dirqama akkas miti. Tokko dhalate miti. Dirqama akkas miti. Sababni isaa inni divaayinii yeroodhaan hin madaalamu. Yeroodhaan hin madaalamu. Ragaadhaan naa kennu defineeshinii maal jechuudha dhalate jechuun? Dhaba dagaa kee. Okay. Ragaa naa kennu defineeshinii dhalate jechuun maali? Eeshi, olloon. Macaafa qulqulluu keessatti hin dhalate gaafa jedhu dhaggeeffadhu yaadanna qabadhu. Yoom dhalateedha gaafiin guddaan? Uumama hundumaa duradha. Kan jedhu. Uumama hundumaa dura jechuun yoom dhalate? Obboloota koo. Yoom dhalate siin hin jenne? Hin dhalate jechuun hiikni hin dhalate jechuun maalinni waan hin jirre tokkotu argame jechuudha miti? Moo duruu kan jiru sitti maala? Bitteen? Naa deebisi. Gaafis gaadhe qofa naa deebisi. Hin dhalate jechuun waan hin jirre tokkotu argame jechuudha moo duruu hin jira jechuudha? Hin jira jechuu ta'e defineeshinii kana isaa akka argate baasin agarsiisa. Ragaa. Okay, dhagee godhe. Okay, macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 30 irraa akkana jedha. Boqonnaa 8 lakkoofsa 30 irraa yeroo isa dubbatu jechuudha. Ingiliffaan si dubbisa. 8:30 irraa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 30 kana qofa si dubbisa. Achiin booda kan jiru on yeroo dubbisu on daqiiqaa cadhiftanii dhaabinaa. Dubbisaadhaa itti fufuu qaba waan ta'eef. Ragaa dubbisaaf waan ta'eef. Jalqaba irraa turuu isaa akkamitti arginaa? 30 irraa Ingiliffisaa akkana jedha. Ingiliffa yeroo dubbisu. Akkana jedha. Qoy. Jalqaba isaa turuu siin gaafanne. Jalqaba irraa turuu siin gaafanne. Jalqaba irraa turuu siin gaafanne. Gaaffiin kiyya hin dhalate jechuun waan hin jirre tokkotu argame moo duruu kan jirudha siin jedhe. Duruu kan jiru jette ragaa baasin agarsiisi. Dhalate jechuun duruu kan jiru kan jedhu ragaa. Lakki immoo hin dhalate jechuun yeroo booda dhalate yoo ta'e immoo walii gallee dabarra. Tumurtee? Yeroo wanti jedhamuyyuu ka uumame Yesuusiini uduu yeroon hin jiraanne dura kan irraa dhalate. Dhalate jechuun maalidha? Dhalate jechuun maali? Hin dhalate jechuun keessaa bahe yookaan immoo irraa dhalate. Naaken dictionary. Okay, hold on gaafii kan kee. Ragaa naaken. Okay, gaafii kan kee dhaggeeffadhu. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa maal jedhaa? Begat and the begotten of him jedha. Begotten of him jechuun gaaban. Hin dhalate kan jedhu hiika isaa natti mi jedhee ragaa macaafa qabaate qaban hin dabarra kalaas. Dhiis hin dabarra. Ayyee. Kan biraa? Okay, Mubarak. Daqiiqaa Mubarak sirrii miti. Abdiin qajeelaa jiru. Mubarak sirrii. Yesus Kristos. Irra deebi. Yookaan irra deebi gaafii. Yesus Kristos of gurra naa kenna dhaggeeffadhu please daqiiqaa kiyya. Yesus ofii isaati waan tokko uume jedhee dubbateera mataa isaatiin ani waa uume jedhee dubbate. Baay'ee gaarii. Kiristoos immoo akkana jedha yeroo dubbatu gaafii kan keetiif. Ani ofii kiyyaaf ragaan ba'u ragaa naaf dhaga'u. No. Ani jedhee moo hin jenne jedhe jedheera yoo jette ragaa naa kennite hin jenne yoo ta'e hin dabarra. Jedheera jedhee san booddee naa kenne. Yesus Kristos ofii uumeera jedhee dubbateera. Kiristoos kan inni dubbate kaabbaa hundinuu kan kooti kiyya hundinuu kasaa jedhe malee ani nuume jedhee kallattiidhaan kallattiidhaan. Gaaffiin koo kanaa miti gaaffiin Yesus Kristos ofii waa uumeera jedheera. Hin jenne. Allaqaayyee. Kabira gaaffii arfafaa. Sababni isaa akka jedhamu qabdu. Akka jedhamu qabdu. Naa dhaba deegaa kiyya.
Waaqayyo jalqaba hojii isaatti hojii isaa isa bara baraa dura hundumaa durana uumee jedha. Fakkeenya boqonnaa 8:28 irratti Yesuus Kiristoos uumamaa. Sila maal jette? Hiikkaa afaan Oromoo jettee maqaa meeqamee afaan Oromooti sun dogongora afaan Oromooti. Afaan Oromootiin dogongora akkasitti nu hin uumamne Kiristoos. Kanaafuu macaan kun meediin Oromiyaa jennee dabala tole. Dogongora afaan Amaariffaallee Ingiliffaallee Kingdom Version hundumaa. Daqiiqaa kiyya. Gaaffii jaaffaa shanaffaa sagalee Waaqayyo fedha Waaqaan ala waa gochuu danda'a. Tokko kan inni Waaqayyoof tokkuma waan ta'eef hin godhu hin godhu fedha isaati ala wanti ta'e hin jiru qarallee na gaafatteetta kan. Yesuus sagalee Waaqayyo na gaafatteetta qarallee. Yesuus Waaqayyo. Aniif abbaan tokko. Aniif abbaan tokko waan jedhuufi. Please xumureera. Waaqayyo sagalee malee waa tokko gochuu danda'a. Waan hundaa ka godhu sagaleedhaan kan inni godhu karaa ilma isaati ka waa hundayyuu godhu. Sagalee malee Waaqayyo waa gochuu danda'a. Ilma isaatiin ala godhe tokko hin jiru jedha. Macaan godhu. Isaan wanti godhe tokko hin jiru. Kanaaf Waaqayyo ofii isaa ta'uu danda'e waa gochuu hin danda'u jechuudha. No, ilma isaatii waa hundumaa kan inni godhu. Xumureera. Eshi. Hebroota boqonnaa lama lakkoofsa torbarratti ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አሳነስከው የክብርና ምስጋና ዘውድ ጫንክለት በእጆችም ስራ ላይ ሾምከው ጀ ሆጂ አርከ ሳረት ከን ኢየሱስን ሹመኝዳ አባ ተናፉ አባን ኦፊሳት ኡሜኬ ዋኑ መረት ኢየሱስን ሾመቹ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ዲደም ይሰደድ ኩደ ሰደድ ረቲ አቦን ዋቀረትለ ለፈረትለ ናፍከነ ረጋ ፈጀዱ አቡማ ተፈለቱ ቆንቶ ነለግቱ ማሪፈቲኒ ኖ ዋአኒ ጋፊ ኮ ማሪፈቲኒ ነየቆዱጋ ኖ ናገለ እንደሚኮ ዋቀዮ ኡሜኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፋን ጎረት ከን ሚቲ ከኑሜ ገሩ ዋቀዮ ዋን ኡሜ ሁንዱማ አባን ከወርሳ yootau ከራ ኢልመሳ ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንቲ ሁንድኑ ፊታን ከበየቹ ክርስቶስ አለ ወንቲ tokko hojii harka keerratti jechaa jira harka keerratti jechaa jira hojii harka keerratti isa shumte jechaa jira hojii harka keerratti jedhu hojii harka waaqa abbaa irratti miti abbaan ofii isaa uumee Yesuus Kiristoos irratti mo'achiise miti waaqummaan uumee nama ka ta'e Yesuus Kiristoos inni ergamoota gadi ta'e sun nama irratti aboo hundumaa si galagalee jechuudha sababni isaa Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti haroorri waaqayyoo dhageeffadhu holdon wama min rubisisan jirtu bar uhuma kan keetti dubbata anka sigaafate abbaan ofii isaatti uumee Yesuus Kiristoos irratti shoome jechaa jira kan uume abbaan miti sin jedhe aboo qabaachuu sin gaafanne kan uume waaqayyo miti abbaa yoona dhageettee gaafii deebi'an sin deebi maal si fayyada gadhiftee haasate jettee ragaa barbaadde dhaabee si kenna hin dhaabdaa jechuudha kan hojii harka isaatti waaqayyo uume miti kan uume waaqayyo mee ergamoota gadi ka jedhu jala namu nama yeroo ta'edha nama yeroo ta'eetiin jedhe dhalli namaa hundi aboo isaa jala galee jechuudha ashii itti fufu erga Yesuus nama ta'eeti waaqayyo uume waa hundayyuu maal erga Yesuus nama ta'eeti waaqayyo waa hunda uume kan jechaa jiru hojii akka keerratti isa uumte jedha akka fayyuu fi siin jedhe laal na dhageeffadhu Efesoon boqonnaa tokko 10 irra maal jedha kaayyoon waaqayyo bara dhumaatti waan hundumaa harka Kiristoos jalatti walitti qabudha jedha harka Kiristoos jala walitti qabudha kagaama jedhu namni deebiin qabdu hayyee gaaffii 8ffaa nama dhiiraaf durbaa godhee kan uume waaqa abbaati moo ilma abbaadha karaa ilma isaa ka uume ragaanaa kenni karaa ilma isaa abbaadha karaa ilma isaa uumeen jedhu wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti dhiiraaf durbaa godhee kan uume waaqa abbaadha jedhee dubbata Yesuus ofii isaati ragaa si kenna shi na dhageeffadhu qaba Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa akkana jedha asirra si dubbisa dhaab yoo barbaadde dhaab hold on isa dhaabaa gan baasuuf ingiliffaan si dubbisa sadii 9 irraa ingiliffaan si dubbisa ingiliffaan qara jedhaattaa jechoota qaraatuutti deebita deeqaa dhaabdanii thank you amma itti fufaa baaseera waan ta'eef to make all men see what is the fellowship of mystery which from the beginning of the world has been hid in God who create all things by Jesus Christ jedha kanaaf waan all jechuun waan garii wayitiin all hin jedhama jechuudha sana booddee ona gaafte baasis garsiisa all thing jechuudhaan dhiiraaf dubara si gaafadhe kophaatti Yesuus Kiristoos Maatiyos Wangeelaa 9:4 irratti maal jedha inni akka dhiiraaf dubara godhee isaan uume beektan irree jedhe kan uume Yesuus moo waaqayyo si gaafadhen abbaatu karaa ilma isaa uume Qolaasiyaas boqonnaa 1:16 irratti waaqa irra ka jiru lafa irra ka jiru aboo ka qabu aboo kan qabne hundinuu karaa ilma isaa dhiiraaf dubara waaqayyo karaa ilma isaa uume ka jiru hunduma namallee hunda si gaafanne ani Yesuus Kiristoos waaqa irrallee ka jiru lafa irrallee ka jiru dhiiraaf dubara si gaafadhe baas nagarsiis dhiiraaf dubara kan uume karaa Yesuus Kiristoosiin dhiiraaf dubara uume ka jiru nagarsiis waaqa irra ka jiru lafa irrallee ka jiru yoo jedhu
waaqarra kan jiru lafarra kan jiru namni waaqarra lafarra jiru. Waaqarras kan jiru bishaanis lafarra jira muknis lafarra jira ergamoonni samii keessa jiran akkas gaadhe dhiiraaf dubara kan uume karaa Yesuus kan jiru baasni agarsiisa. Daqiiqaa qabaa dhaaba. Dhiiraaf dubara illee akkasuma uume. Baasni agarsiise. Sababni isaa nama akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti gaafa jedhu bifti fakkeenyi Kolaasaas tokko irratti. Tole bakka walii galee ishii galatoon karaa ilma isaa uumeetti Yesuus Kiristoosiin sobe abbaan dhiiraaf dubara godhee innaa isa uumen beektanii jedhee Yesuus gaafa dubbateen sobe. Hin sobne. Dhibba karaa uume fadaaf hin jedhu kana jechuudha. Inni karaa waa'ee ilmummaa isaa jenne ati maaliif karaa isaa uume? Faraan waa'ee ilmaa gaafa dubbadhu baraati konfiyuunis keessa uumamaaru ati nama qofa yaadaatta. Ani ammoo ilma waaqaa isa waaqummaa qabu isa abbaa wajjin ture isa sanillee dubbataa raba. Ani immoo isa sammuu kee keessa jiru osoo hin taane ati uumamummaa qofa irratti erganii darbee yaaddesh. Ani isa sammuu kee keessa jiru osoo hin taane isa baayibilii irra jiru si gaafataa jira. Yesuus Kiristoos inni dubaraaf dhiira godhee akka uume hin beektanii jedhee warra faalsotaatiin gaafa gaafatu hin kijibne moo kan uume Waaqayyo abbaadha siin jedhe. Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa 10 irraa yaada akkana jedhu Efesoon iddoo amma si dubbise irraa tana qofa si dubbise xumura 2:10 irraa dhageeffadhu 2:10 irraa akkana jedha nuyi hojii harka isaatii jedha dhageeffadhu qofa si dubbisa ragaa no ragaa itti fufi ragaa si deebisa daqiiqaa dhaabashii nagaa naa dhaabam naa deebistee naa deebistee si dubbisa daqiiqaa naa dhaabatu si dubbisa. Yesuus Kiristoos daqiiqaan si dhaabameera miti. Agarsiisne miti nagaa naa deebisteetta. Efesoon 2:10 irraa akkana jedha. Nuyi hojii harka isaati. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse karaa keessa akka deddeebinuu fi karaa Yesuus Kiristoos uumamne jedha. Kanaaf dhiirri dubartiin illee karaa Yesuus Kiristoos uumame jechuudha. Itti fufeema. Hayyee kun waan inni dubbataa jiru kan biraa kan si gaafate kan biraa hayyee. Itu kan namni qabata. Yohan kabra gaaffii saggaffaa Yesuus nama guutuuf waaqa guutuu jettee ergaa amanteeti yeroo kadhattu waaqummaa namummaa keessaa baastee kadhatta moo namaa fi waaqa wal qabdee kadhatta? Okay, baay'ee gaarii. Kiristoos harki isaa inni madaa'e ammayyuu mirga abbaatti. Gaaffii koo barbaada. Waa'ee harka Yesuus hin gaafanne ani kan si gaafadhu namaa fi waaqayyo waliin kadhatta moo waaqummaa isaa keessaa baastee namummaa isaa kadhatta yookiin immoo waaqummaa isaa qofaatti kadhatta jedhee yookaan waaqummaa isaa waliin kadhadha yookaan immoo waaqummaa qofatti baasee kadhadha kana qofa barbaada malee gana harka isaa miila isaa kanaa hin barbaanne taa'imii konfite itti fuuf. Kan kadhannu abbaadha abbaa kadhanna karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos kadhanna macaamu. Yesuusin kadhattu jechuudha hayyee kan kadhattu abbaadha galatoon hayyee gaaffii lammaffaa. Yesuusin kadhanna. Wait. Yesus gaafa du'e inni lubbuu isaa keessaa baase. Okay. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Ragaa dhaabaa fi kana paawus godhaa fi eeruu baasa. Eeruu baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 16 17 18 irraa akkana jedha. 17 18 irraa. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee kennuudhaafis dabarsee kennuuf abbaan koo irra deebi'a 17 irraa lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee wannan kennuu fi abbaan koo na jaallata. Omtuu lubbuu koo na duraan fudhatu anumata ofii kootii kenna malee an lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf banuu dandeettan kana booddee deebisee fudhachuudhaafis aboo nan qaba jedha Kiristoos yeroo dubbatu. Okay, akkas taanaan Yesuus Kiristoos ofiisaa ajjeese. Baay'ee gaariidha. Macaafa qulqulluuratti gaafa jedhu xoofoo abbaan kiyya naa kenne dhuguudhaaf dhufuudhaan nan barbaachisu jedha. Fedha isaa guutuudhaan of kenne jechuudha. Fedha isaa guutuudhaan. Wanti kenne fudhachuudhaan malee jedhe dabarsee yeroo kennu eenyu keessaa fuudhee eenyutu fuudhee lubbuusaa. Dabarsee kennuudhaaf aboo qaba deebisee fudhachuudhaaf aboo qaba jedhe dhageettee taami gurraan. Akkasiin jedhe deebisee fudhachuu aboo qaba eenyu keessaa fuudhee gaafa inni dabarsee kennu siin jedhe. Inni kan dubbataa bakka sana irratti waa'ee fannoo dubbataa jira achirratti waa'ee fannoo irratti ofiin kennaa jira dabarsee jechaara malee lubbuu koo kan na keessaa baasu namadha yookiin of keessaa baasee kenna jechaan jiru Yesuus. Of keessaa baasee kenna jechee amantaati. Of keessaa baasee kenna jettee. Maaltu keessaa baa? Lubbuun kee abbaan gaafa du'e. Obboleessi kiyya dabarsee kennuudhaaf deebi'ee fudhachuudhaaf aboo qaba jedhaan jiru Kiristoos. Dabarsa ani kan kenne eenyu gaafa kennu kee hafuure isin jedhu lubbuusaa. Ishee gaaffii biraa. Hayyee. Afra tokko Waaqayyo kan beeku ilmi kan hin beekne jira. Waaqayyo kan beeku ilmi kan hin beekne jira. Nama ta'ee eeyyee.
nama ta'eef eeyyee. Nama ta'e maal? Eeyyee. Ergamoota gadi ta'e jedha. Ergamoota gadi ta'e jedha waan ta'eef eeyyee. Yesuus Kiristoos nama ta'e gaafa ta'e waaqaan keessa hin jiru. Na dhaggeeffadhu. Waaqummaan isa keessa garaa Maariyaam irraa jalqabee. Kanaafuu waaqummaa isaa keessatuma jiruuti nama ta'e iyyuu beeku. Akkamitti deebisii deebisa? Naa deebi'e. Akkamitti deebisii deebisa qola? Naa deebisee Akkamitti deebisii deebisa? waaqummaa isaa keessa jira moo hin jiru si gaafadhe. Naa deebi'eera galatoon. Hayyee gaafii lammaffaa. Hayyee Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufe ati aarsaa kennaas hin jaallanne garuu dhaqna abboon naaf qopheessitee jirtaa jedhe. Dhaqna kan qopheesseef Yesuus Kiristoos Waaqayyo miti. Biroota boqonnaa lakkoofsa 5 irratti eeroo kan qopheesse Waaqayyo moo Waaqayyo miti siin jedhe. dhaggeeffattu uumaan dubbadhu bakka gaafii kan kisee deebisuudhaaf. Qopheesse Waaqayyo moo Waaqayyo miti si gaafadhe. Kan si gaafadhe kan qopheesse Waaqayyo moo Waaqayyo miti siin jedhe malee ganaati irra deebitee sa'aatii kuna jalaa quuf dubbisiin. Gaafii si gaafadhe kan qopheesse Waaqayyo moo Waaqayyo miti. Eshi Waaqayyoodha. Dhaggeeffadhu. Waaqayyoodha. Sababni isaa ragaa naa deebi'eera. warri qabachuu barbaadan ergaa Yohaannis lammataa ishi dhaab ragaa kennaaf. Naa deebi'eera. Ragaa sii kennaaf. Ragaa sii kennaaf. No naa deebi'eera bakka. Naa deebi'eera Waaqayyo jettee. Tole. Erga Waaqayyo qopheesseeti Yesuus Kiristoosiin hin dhume jechuudha Waaqayyo. Gaafitti aan. Xumurtee amma gaafii na qabatu. Gaafii jalqabatti deebisee. Dhaggeeffadhu mee. Hin dhume jechuudha moo. Naa qopheessite jechuun maal jechuudha? Naa qopheessite jechuun bara jira inni. Dhagna Maariyaamiin qophaa'edha kan inni dubbataa. Na dhaggeeffadhu mee. Naa qopheessite kan jedhaa inni. Hin dhume moo hin dhume mitiidhaan. Hin qopheesse gaafa jedhu hin dhume moo hin dhume miti qopheessuun kun maali? Uumuu miti deeqaa kun haadha ba'a. Maariyaamiin deeqaa kun haadha ba'a. Yoonni cal jedhe ta'a. Maal ta'e? Maal ta'e? Cal jettee taa'aa jirta. Uumuu qopheessuu jechuun uumuudha moo uumuu miti isin jedhe. No. Naa qopheesse jechuun dhaggeeffadhu mee. Naa qopheesse jechuun yaadaan na qabadhu. Naaf qopheesse gaafa jedhu Maariyaamiin hafuurri qulqulluun irra bu'e gaafa jedhu Maariyaamiin hafuura qulqulluu kan irra buuse kan isii qulqulluu godhee isaaf qopheesse hafuura qulqulluu isa waaqa irraa dhufe. Inni kun ammoo Kiristoos guutummaa isii keessa akka buufatu sababa jechuudha. Kun abbaa irraa maddee. Gaafii biraa akkana jedha. Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimamee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatee jedhe. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan tokko hojjetteeti. Yoosef Yesuus ofumaan haadha isaatti of ulfeesse moo maal jechuudha? Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan tokko hafuura qulqulluudhaan ulfaa erga jedhame sadanuu tokko Yesuus ofiin of ulfeesse moo maal jechuudha? An sadan tokko sin jedhee beekan? Sadii tokko miti? Galatoon. Abbaan abbaadha. Ilmi ilma hafuura qulqulluudha. Dhaggeeffadhu. Kan dhufee dhalate ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyootitu dhufee dhalate malee abbaa miti kan dhalate. Galatoon. Ayyee gaaffiidhuma akkana jedha. Hojii ergamoota boqonnaa 14 irratti እንደገና ወደ መበስበስ እንዳይመለስ gara tokkotti akka hin deebinee fi du'a keessaati Waaqayyo Yesuusin kaasee. Otoo Waaqayyo Yesuusin kaasuu baate hin tortora ture. Xumurtee? Hin tortora ture moo hin turre? Sababni isaa inni mannaa jiraataadha waan ta'eef mannaa isa waaqa irraa gadi bu'ee waan ta'eef hin tortoru. No gaaffiin isaa tortoru. Otoo Waaqayyo kaasuu baate hin tortora moo tortoru? Hin tortoru. Sababni isaa mannaan tortora ture jedhe wada mabasbas እንዳይመለስ jira. Mannaan ba'uu boqonnaa 16 irratti mannaan buddeenni waaqa irraa gadi dhufe guyyaa sanbataatti hin tortoru. Bakka xumurtees. Thank you. Gara kiyya deebinam. An gaafii 15 13 akkas hin gaafadhu gaafii bu'uuraa qofa si gaafadha. Oduma yeroon hin geenne xumurra kiyya rakkina hin qabu. Sababni isaa waa'ee Yesuus Kiristoosii ati beektee wanti natti himtu hin jiru waan ta'eef. Salphaa si gaafadha. Tokkoffaa Kiristoos inni macaafa qulqulluu fi inni quraana keessa jiru tokko jettee amantaa? Namummaan isaanii tokko warra tarrakeetu adda adda tarrake malee. Kiristoosiin inni macaafa qulqulluutii fi inni quraana keessaa tokko jettee amantaa?